Artist Zarihuun Wadaajoo weelluuwwan qabsoo jaalala biyyaa fi kanneen biroo weellisuun kan beekamu dhukkubsatee Hindiitti yaalamaa turuun dhibee maatiin du'aan addunyaa kanarraa boqotee guyyaa har'aa bakka maatiin hiriyoonni jaallattoonni isaa fi artistoonni argamanitti mana amantaa kaatediraal Qulqulluu Sillaaseetti raawwateera. Artist Zarihuun Wadaajoos lubbuun darbee malee hojiin dhalootaa fi biyyaaf buuse kan seenaan hin daganne sabaaf jiraachuu nu barsiisee jedhu artistoonni. Anaan waan na barsiise waan hedduudha. Gootummaa na barsiise. Bifa wallee keessa wallee maal akka fakkaatu na barsiise. Walleensa quuqama hawaasasaa roorroo hawaasaaf hin taane sirnicha hawaasaaf hin taane bobaa diinaa jala taa'ee gidiraaf roorroo waan hundumaa dhamdhamee waan hedduu dabarsee dheebuu beeluu uummanni keenyaaf ragaadha. Artist Zarihuun Wadaajoo galma guddaa Oromoo ka waan hunda keessatti qabattee Oromoon keessaa barataa turte. Akkasittiin ibsaa. Nuuf nama guddaa nama biyya kanaaf waan hedduu gumaachee dhaloota dhaabbatee falmachuu danda'u namoota mirga saba isaatiif falmachuu danda'u gumaachee falmii isaa kan dhumaas argee darbe. Kana jeesitti himuu danda'u Zarihuun qabsaawaa sabaatii wallisaa sabaatii yeroo sabni kun sagalee hin qabnetti sagalee nama taa'aa ture yeroo hawaasni keenya baquu qaqqabatetti akka hawaasni kun baquu ol qabatu nama qabsaawaa turedha. Abbaa ogummaa hedduuti qabsaawaadha wallisaadha barreessaadha yeedaleessaadha nama kan dhabuun gadda guddaadha. Artist Zarihuun Wadaajoo jiruuf jireenya isaa mara kan isaatu hin taane quuqama hawaasaa fi biyya isaaf qaburraan kan ka'e aadaa isaaf duudhaa isaaf saba isaaf nama jiraachaa turedhas. Jiruuf jireenya isaa akkuma wal fakkaatu kun lafa kaa'ee jiruuf jireenya isaa kanumaan taree addunyaa kanarraati garuu waan hedduu keessa dabarsee ani akka ilma sabaa tokkootti sarara waanan baru hawaasa ofiif jiraachuun boba hawaasa ofiif adabamanii safuuf aadaa duudhaa kaayyoo egeree hawaasa ofii beekanii jiraachuu caalaan gootummaan hin jiru addunyaa kanarratti. Hunduun darba seenaan garuu bara baraan hin darbu. Itoophiyaa qofa osoo hin taane addunyaan biyyoota amma weestarnii kan Ameerikaa maal bahuu hawwitu argatee bahee hikimnaa barbaachisaa ta'ellee yeroodhaan dhukkuba jiru arganii waldhaanuun biyya danda'amurraa illee nama deebi'ee jechuu yeroo deebi'u san as immoo wanti gaariin mana isaa keessaa saalli jiru isaa mijaa'ee miti osoo san beeku jaalala sabaa fi biyyaaf waan hin xumuriin qaba jechuudhaan biyya isaatti galee illaa dhukkuba rukuttaa miidhaa mana hidhaa garagaraa keessatti irra gaheen arraan sana orgaanii qaama isaa tiruunsaa kaleensaa miillisaa iddoon garagaraa daameej ta'ee waldhaanullee hamma dadhabamurra gahee kan du'eef dhukkuba akkanumatti osoo itti dhufe osoo hin taane ulee fi miidhaa jaalala uummata isaatiif qabuuf if miidhee nama namaaf darbe jechuudha. Zarihuun nama Oromiyaaf dhalatee Oromiyaaf jiraateedha. Kanammoo osoo jecha qofaan hin taane nama gochaan agarsiise fakkeenyaaf fayyuma isaa fudhannee gaafa asii ka'ee Ameerikaa deemu yoo irraa achi jiraate tawaaqaa hin je'ini yaala gahaa achumatti argachuu danda'a ture garuu immoo badhaadhina biyya ambaarraa dhaba biyya ofii naa wayya jee namaa sitti deebi'ee jaalalli inni Oromiyaaf qabu jaalala hagana jaamee ibsamuu miti. Artist Zarihuun nama biyyaaf jiraate qabsaa mirga dhala namaa walqixxummaan akka jiraatu weelluu isaa keessatti kanneen calaqqisiifaman keessaati. Kanarraas dhaloonni akka irraa baratuuf seenaa rirminyaanne dabarsee ofiif darbeera. Waan akka amma isaan hojjetanii darban kana gaafa hojjettu uummanniif jaalatu saba isaaf quuqamu akkamitti diinaan falmatta akkamitti namni wal kabaja je'eetu ifuu waluu kabajuu kan baru dhaamsoota akka amma Artist Zarihuun hojjechaa ture kanafaa yoo laalleedha. Kanaaf dhaloonni moor aadaanis wanni hundi osoo jiru waa'ee eenyummaa irratti waa'ee qabeenya keenya irratti waa'ee lafa keenya waa'ee biyya keenya irratti immoo hojjechuun dirqama saniif arra akkanatti quuqamna nama kanaaf. Artistiin kun sirba isaa keessatti tokkummaa inni jedhus dhaloota kan barsiisu keessaati. Sirbi isaa mataa keessaa kan hin baane sirba baay'ee hamma dhiyoota natti illee waa'ee tokkummaa irraallee kan sirbe waa'ee ilmaan guddisuu irraallee kan wallisee bashannansiisuu qofa osoo hin taane barnoota kitaaba sirbisaa